Bulchiinsa magaalaa Dodolaa keessatti murni bilisiginnaa rakkoolee garaagaraatiin jiraattota dararaa jiraachuun himame. Yaaleeraan gameessaa dabalata qabdi. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Dodolaa keessatti murni PP rakkoolee garaagaraan uummata dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kana hordofee gareen saba Oromoo saamuun badhaadhee uummaticha galaana hiyyummaatti galchaa jiru kun bulchiinsa magaalaa Dodolaa keessatti daandiin gandootaa fi magaalota garaagaraa wal quunnamsiisu hojii ala ta'uun uummanni magaalichaa rakkoo geejjibaa fi fayyaaf saaxilamuu jiraattonni irra deddeebiin himachaa jiru. Akka jiraattonni magaalichaa dubbisne yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf kennanitti ganda madda waabee keessatti hawaasni karaa bahee galu dhabuun rakkoo hamaa keessa akka jiran dubbatu. Magaalaa kana keessatti yeroo gannaa ta'uu wal qabatee daandii gubbaa irratti lolaan kuufamee kan jiru yoo ta'u baajanni bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii ijaarra jechuun kantiibaan magaalattii Ayyub Dullee fi kaabinoonni biroon hidhattoota bilxiginnaa waliin ta'uun uummata kan saaman illee gara hojiitti osoo hin jijjiirin dantaa dhuunfaa isaaniif oolfachaa akka jirantu himama. Sababa rakkoo daandii uumame kanaan ba'uu fi galuu dadhabaa jirra kan jedhan jiraattonni kunneen dabalataan maallaqa mataa isaanii irraa cirracha bitanii daandicha uwwisanis lolaan haree akka deemu taasifamu. Kuufame kanaaf immoo bookeen irratti wal horuun dhibee busaaf saaxilamaa akka jiran dubbatu. Uummanni ganda kanaa jiraata magaalichaa jaallatamaa kan ta'e maqaan isaa Saadam jedhamu adoolessa 30,2026 boqochuu isaa wal qabatee akka itti deemanii gadda isaanii qooddatan illee dhabuu isaanii himuun daa'immaniifis yaaddoo guddaa akka qaban ibsanii jiru. Gama birootiin immoo magaalaa kana guutuu keessatti namoota gaarii fardaa fayyadamuun jireenya dhuunfaa isaanii geggeessan bulchiinsi magaalichaa ergamtoota maqaan isaanii Shubbee, Fatoo fi Jamaal jedhaman bobbaasuun maallaqa humna isaanii olii gaafachiisuun yeroo kaffaluu dadhaban immoo waajjira poolisiitti galchuun gummaa gaarii irraa baasuun akka hojii hiikan taasisaa jiru jechuun keessa beektonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanaa ammayyaa keessatti murni maafiyaa PP namoota nagaa dirqamaan mooraa leenjii waraanaatti guuran. Gabaasa guutuuf Jaalwabii Biyyaa. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa ammayyaa keessatti murni maafiyaa PP namoota nagaa dirqamaan mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaanis aanaa ammayyaa gandoota garaagaraa kanneen akka Beerree, Dhankaakkaa, Mariimuunyoo fi kanneen biroo maqaan isaanii hin tuqamin keessatti daa'imman umuriin isaanii waraanaaf hin geenye waggaa 14 gadi dabalatee dargaggootaa fi jaarsolii ga'umsa isaanii malee maatii isaaniirraa ukkaamsuun mooraa leenjii waraana raayyaa ittisa Empaayer Itoophiyaa akka Birshalaqoo, Bilaattee, Xoolla'ii fi kanneen birootti geessuuf qophii irra akka jiru beekameera. Akka ragaan aanicha irraa nugee addeessutti murni ilmaan Oromoo lola isaanii ilaalannetti galchuun qoraan ibiddaaf qophaa'ee taasisaa jiru kun akka aanichaatti namoota 600 guruuf kan karoorfate yoo ta'u kana galmaan ga'uuf immoo tokkoon gandoota aanichaa irraa nama 15 funaanuuf qophaa'ee akka ture ragaan ni ibsa. Hanga ammaatti namoota 19 humnaan butanii akka qabanis addeessa. Bilisiginnaan Oromoo fi saboota biroo impaayarattii keessatti mirga saba isaanii irratti falmachaa jiran kanneen akka Tigiree, Affaar, Amaaraa, Aga'oo, Gaambeellaa fi Benishaangul Gumuz akkasumas kanneen biroo lola isaan geggeessaa jiran mo'achuu akka hin dandeenye yaaddoon Oromiyaa guutuu ba'a, lixa, kaabaa fi kibba akkasumas naannolee kibbaa keessatti fedhii isaanii malee namoota nagaa karaa fi bakka hojii isaaniirraa mooraa waraanaatti guuruun lola keessaa ba'uu hin dandeenyetti seenaa akka jiru himama. Lola isaanii dhugaarraa fagaatee kan waboo bakka hin buune immoo akkuma mala isaanii afarsuu itti fufaniiru. Aanaa Kiiramuutti dargaggoon tokko loltoota bilisiginnaan hidhaatti darbatamee yeroo dheeraa firaarfamaa jiraachuun ifoome. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Ba'a Wallaggaa aanaa Kiiramuutti dargaggoon tokko loltoota bilisiginnaan hidhaatti darbatamee yeroo dheeraaf firaarfamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaleewwan alagaa daangaa ce'ee dhufe firoomfachuun hawaasa irraa dhalatan miidhuu aadaa taasifatan dargaggoon Moonaa Yaadataa Feetuu jedhamu mana maatii isaatii ukkaamsuun waajjira poolisii aanaa Kiiramuutti darbatanii iraarsuun akka bubbula jiraattonni dubbatu. Dargaggoon kun deeggaraa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin taane yoo ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoo daandii dabarsita jedhuun yakamee hidhaatti kan darbatame ta'uun gaaffii seeraa tokko malees ji'oota 3 oliif iraarfamaa jiraachuun ifoomeera. Gara jabeeyyiin loltoota faashistii Abiyyi Ahimad
aanicha keessatti gama hundaan hawaasa miidhuu malee diinota hawaasa Oromoo irraa dhorkuuf fedhii kan hin qabne harka lafa jalaan uummata Amaaraa hidhachiisuun ilmaan Oromoo immoo diinoomfatanii hidhaatti darbachuu bakka buutee dhabamsiisuu haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu fi humnaan qabanii gara mooraa leenjii waraanaatti geessuun miidhaa ulfaataa qaqqabsiisuu ammeessanii jiru. Aanaa Sirkaa keessatti qonnaan bulaan tokko loltoota bilisiginnaan ajjeefame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Sirkaa keessatti qonnaan bulaan tokko loltoota bilisiginnaan ajjeefamuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraataa ganda Heellaa Xareetaa kan ta'e qonnaan bulaa obbo Maashoo jedhamu agayya tokko 2026 ganda Kinnoo jedhamutti osoo ooyiruu isaa ilaalluuf deemuu hidhattoota maafiyaa bilisiginnaan haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuun ifoomeera. Qonnaan bulaan kun hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin qabne yoo ta'u hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun yakkamee jaleewwan bilisiginnaan ajjeefamuu fi kanaan wal qabatees uummanni gandichaa sodaa fi yaaddoo hamaa keessa galaniiru. Yeroo adda addaatti ergamtoonni sirnichaa guutummaa aanichaa keessatti rakkoo hubannoo dhabuu irraan ka'uun sirna bututaa suphanii ama isaanii olii jiru gammachiisuuf jecha ilmaan Oromoo irratti dararaa garmalee ulfaataa ta'e hanga lubbuu qaalii galaafachuutti hammeessanii jiru. Bichaa fi saamichi ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa Aanaa Shaallaatti reebichaa fi saamichi ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu jiraattonni ifoomsan. Taateen kunis ganda Sinqillee Gooriitti hagayya 2026 mucaa waggaa 10 Ibraahim Amaanaa Seeroo jedhamu garaa yookaan uffaa isaa keessa dhiituun miidhaa ulfaataaf saaxilu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Saamtonni bilisiginnaan bobbaafaman kunneen kaffaltii mootummaaf kaffaluu didde jechuun horii abbaa isaa obbo Amaanaa Seeroo jalaa uffachuuf wayita dhaqan horii abbaa koo hin ooftan jennaan reebicha ulfaataa irratti raawwachuun horii 2 jalaa uffatanii miidhaas irraan ga'anii. Wayita ammaa kanas hospitaala Kuyyaaraa jedhamutti yaalamaa kan jiru yoo ta'u miidhaa irra ga'een sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu fi jaleewwan bilisiginnaa gandicha keessatti gochaa gara jabinaa adda durummaan hawaasa irratti raawwachaa jiran Boonsii Godaanaa fi Hasan Baatii kan jedhaman ta'uun eeramee jira. Aanaa Horroo keessatti dargaggoonni 2 reebicha loltoonni PP irratti raawwataniin miidhaa qaamaaf saaxilamuun himame. Gabaasa guutuuf Jaalurgufaa Diinaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Horroo Gandalootii Aannoo iddoo addaa Goortoo jedhamutti hagayya 3 gara jabeeyyiin loltoota bilisiginnaa dargaggoota 2 irratti badii tokko malee reebicha ulfaataa qaama laaleessu raawwachuun du'aa fi jireenya gidduutti hambisanii deemuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maqaan dargaggoota kanneenii jireenyaa taaffasaa fi toobarraa ol jirraa kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Akka maddeen himanitti dargaggoonni kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirre yommuu ta'an sababa waraana bilisummaa Oromoo argitanii nu dhoksitan jedhuun kan yakkaman ta'uu dubbatu. Aanaa Saqqaa Coqorsaa keessatti dargaggoota dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuruun jabaatee itti fufe. Jaalamartii Oromoo waan qindeeffatte qabdi. Godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Coqorsaa ganda Ushaanee Qoocee keessaa torban darbe keessa ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoo maqaan isaa Amzaa Tolaa jedhamu leenjii waraanaaf ukkaamsanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees aanicha guutummaa keessatti maqaa kaffaltii gosa adda addaa nagahee seeraa hin qabneen saamichi jiraattota irratti lukkeelee sirnichaan jabaatee jiraachuu maddeen dabaluun eeranii jiru. Kufaatii hamaa gama maraan isa mudate jalaa of baraaruuf wixxifachaa kan jiru bilisiginnaan ilmaan Oromoo humnaan gara adda waraanaatti geessee ficcisiisuu fi hawaasa harka qalleeyyii ammoo saamichaan diinagdee isaanii golgoleessaa kan jiran ta'uun beekama. Aanaa Jalduu keessatti hidhaan ergamtoota bilisiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuun himame. Bal'ina isaaf Jaalaqaafan Fayyeeraa. Godina Lixa Shaggar Aanaa Jalduu ganda Osolee jedhamu keessatti murni maafiyaa PP gaafa agayya 2026 jiraattota jumulaan ukkaamsuun hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma kanaan namoota loltoota gara jabeeyyii bilisiginnaan hidhaman keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'e Galaanee Shambal, Kabbii Gaarii, Nilee Shimee fi Ajjamaa Qacalii jedhamanii fi namoota biroo maqaan isaanii adda hin baane hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru.
abbootiin maatii fi qonnaan bultoonni garee gara laafina namaaf hin qabne milishoota murna faashistii Abiy Ahimadiin sobaan yakkamanii maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti ni nyaachiftuu fi daandii agarsiiftu jedhuun garmalee reebama manaaf maatiin isaaniirraa ukkaanfamuun hidhaman kunneen deeggartoota paartii dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan hin taane ta'uu fi kan yakkamanis dhugaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaanii qofaan jechuun Hamaas yaada boordiin nageenyaa Gaazaa irratti kenne irratti tasgabbii dhabuu sagalee dhageessise. Bal'inni gabaasa kanaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Hamaas kibxata kaleessaa boordii nagaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa ibsi akka kennamu gaafachuun yaada gareen kun hidhannoo hiikkachuu fi Israa'el Gaazaa keessaa bahuu ilaalchisee kenne irratti quufa dhabuu sagalee dhageessiseera. Sochiin Falastiin jimaata darbe meeshaa waraanaa isaa dabarsee kennuuf waliigaluu isaa kan ibse yoo ta'u boordiin nagaatu maalee gareen kun suuta suutaan hidhannoo hiikkachuu fi Israa'el marsaa marsaan Gaazaa keessaa bahuu dabalatee karoora daandii maxxanseera. Garuu Israa'el hidhannoo hiikkachuun mirkanaa'uu danda'u Hamaas osoo hin xumuramin Gaazaa keessaa baasuu mormitee turte. Walgahii muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Neetaaniyaahu waliin wiixata dheengaddaa hordofuun boordiin nageenyaa Israa'eliin kan tasgabbeessu fakkaata. Kunis humnoonni biyyattii bakka amma Gaazaa keessa jiran irraa bahuun kan jalqabu erga Hamaas guutummaatti meeshaa waraanaa hiikkatee booda qofaa waan jedheefi. Qondaalli Hamaas tokko kibxata kaleessaa akka jedhanitti Hamaasii fi gareewwan Falastiin biroo ibsa Niikoolaay Miilaadinoof Neetaaniyaahu waliin wal arguu isaa booda kenneen tasgabbii hin qaban jechuun bakka bu'aa olaanaa Gaazaa boordii nagaa jalatti argamu eeruun dubbate. Ibsi kun dhimma meeshaa waraanaa qofa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u dirqama dhuunfachuu keessumaa kanneen gama namoomaa fi Israa'el weerara ishee dhaabuuf waadaa galte kanneen akka qilleensaa fi meeshaa waraanaa dhukaasa qawwee ajjechaa fi hojii waraanaa Gaazaa keessatti raawwatamu dabalatee furuu hin dandeenye jechuun qondaalli maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafate AFP'tti himeera. Waaboon bakkoota garaa garaatti tiksitoota Impaayera Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa garaa garaa keessatti tarkaanfii diina irratti fudhatu cimsee itti fufuun zoonii kibba Oromiyaa konyaa Gujii lixaa aanaa Abbayyaa keessatti tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota hedduu du'aa fi madoon adabe. Lola har'a ganama Agayya 2026 geggeeffameen korommiiwwan zoonii kibba Oromiyaa aanaa Abbayyaa ganda dhoqqichaa keessatti tiksitootaa fi leellistoota Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo dararuuf Abiy Ahimadiin bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhateen hedduu rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuudhaan gandicha keessaa qulqulleessee baasee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota hedduu du'aayyoo adabu madoonis hedduu ta'uu fi loltoota lama immoo jiraatti harkaan qabu beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa 3 rasaasa hedduu fi meeshaalee waraanaa garaa garaa irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Waan ta'eef gaaddisni uummata Oromoo tarkaanfii diina irratti fudhatu jabeessuudhaan aanaa Horroo keessatti diina adabuun piikemmii tokko dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu hiikkachuu beeksise. Irree fi gaachanni saba cunqurfamaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Agayyaa 2026 waaree booda godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda burqituu Obirraa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa tiksitoota Impaayeraa irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis waboon tiksitoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabuun lama immoo fayyaatti harkaan qabee jira. Gama meeshaatiin piikemmii tokko, jorooroo piikemmii abbaa 200 tokko, qawwee akaamaa 8 raadiyoo quunnamtii tokko, hidhannoo fi qophiilee waraanaa hedduu dugda diinaarraa hiikuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfii waboon lukkeelee biltsiginnaa irratti fudhatu jabaatee ittuma fufuun zoonii lixaa aanaa Qilxukaarraattis diina adabuun meeshaa sirraa hiike. Korommiiwwan ilmaan sabaa Agayyaa 2026 ganama barii barraaqaan zoonii lixaa aanaa Qilxukaarraa ganda daandii duudii fi bulchiinsa magaalaa Qilxukaarraa gidduutti tarkaanfii guggubduu fudhateen diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Tarkaanfii kanaanis 2 battalumatti ajjeesuun 3 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee eekemmii tokko, hidhannoo tokko, gumbii 7 fi rasaasa 180 irraa hiikkatee jira. Humnoonni biltsiginnaa sodaa tarkaanfii kanaaf jecha
humna dabalataa bulchiinsa magaalaa Najjoorraa waammachuudhaan gara bulchiinsa magaalaa Agamsa bal'aatti sochii gochaa turuun ibsameera. Ittuma fufuun abdii fi wanteen sabaa waboon zoonii kibbabaa Oromiyaa godina Arsii Ba'aa aanaa Gunaa ganda Gunaa Gannatee jedhamu keessatti dheengadda agayya 3 2026 tarkaanfii loltoota biltsiginnaa irratti fudhateen 4 irraa ajjeesee 5 madeessuudhaan kan irraa haftee ari'ee qawwee akaamaa tokko irraa hiikkatee jira. Tarkaanfii abdiin saba Oromoo waboon tiksitoota biltsiginnaa irratti fudhatu daran jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof.